السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراكم أقرتن كانتي هدرا ولكيس مقالة قلم ست أرقم هدرا شمر علي جرا أكما سينت بكمتي أكما نجس بدينا خيستي اتف برتي هدران كون سينا هدوك أبا هنديسان ساني شمر عليتي أسيت علمي بجتشا هنديسان هدرا كان برنوت إسلاما جتشود كست علمي أسرى بالإساء برسيسات فراني سنما وجي شمر علي فان رب رحمة هاقولو في وان توكو آدا بريدا توكو أسين نوديساني ديمن جتشو كونس مالي هقا رمضاناتي هقا بروتيلي هقدن دام وليك أبني وان قبن وان بيتك أبتو نياتش سودا ونوتي أكو مقرتن كانت أرانتنا أفتر رمضانا خان باتي قوتو أسيد ديما سغنتان كوني جولة قلم سودي وجه أرقمي أنيس رتر مادة الرئيسني أودي ساجر رجل جودا هدران كنا كما بيكمو وان كان سغنتاتنا أدن دابن نما فتر سيسو كان برا تربات برا سغلتام سديتام نتا يقوم دي فمي سغلتام نتا أدران قافت آلي أنفادا ساني أسد ما وجتين بيهو إتو مجرا إيجا شمر اليفا آخر من بودا شمسراج فا خنوتي حالا بين بكبو أني إسان توغا وان كان سغنتي سني ببل إساني إنما توالن ببل إساني بكيدو ججارني gaggeessaa turan jechuudha. Namni heddummaatee akkuma agartan namni heddummaatee heddummachaa dhufe biitinis itti hirmaataa turte. Akkasitti miskiina faxarsiisaa turanii amat walama eega akhiran rabbi rahmataa godhuu fi rabbi dalagaa bareedduu isaanii jannata hanaa qaneessuuf dalagaa bareedduu isaan hojjetan rabbi irraa haqee balu. Amat waggaa lameen akka irraati akhiran Sheekh Masraaj Faanii abbabba Sheekh Masraaj Faan jechuudha. Isaantu itti fufee hadiraan kun waa hedduu qaba akka jennutti miskiin asitti faxara kabiroo immoo ka islaaman ta'in islaama katees islaaman ta'in as dhufee mana as gadii tokko jira beetul hadiraa jedhanii achi buluu ni danda'a jechuudha. Kana kitaaba tokkotti barreessee jira kitaaba uummata fanaan uummata qashtii diree du'aa jiru tokko irratti waa kitaaba hadiraa beetul hadiraa sanii waa inni qabu barreessee jira. nama rakkatee hadee bakka bulchantu jira jechuudha. Namummaa jechuun namummaa wal qabatee soomanni beekamu raamataan beekama. Namoota hin qabne nyaachuudhaan beekama. Kan ammoo iddoo kana qofa hin taane babal'ifamee namni hundi muuxannoo irraa fudhatee akka nyaachisuuf ergaa maal qaba? Akkas waan gaarii kaaftee inumaatu waan gaarii yaadachiifte duratti akka irra geenyetti hadiraan ni qopheessa sagantaa kana warri magaalaatti itti hirmaataa ture namuu manarraa biddeenaa fi wanni buusaa jechuudha. Ittoo kannaa turan duratti amma aadaan sun xiqqoo ni hafeensaa namni laaffatee jira. Wanni sun itti fufuu qaba ture jechuudha. Kuni khayriidha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eega amantii islaamaa fidan booda waan nu dhaamanii waan nu barsiisan waan karaa nu godhan isaanuma shemara liyyeefaatis dalagaa turan jechuudha. Waanuma nabiichi nu barsiisan. Naannoo biroottis muuxannoon akkanaa bareedaan kun fudhatamee babal'atuu qaba. Yeroo magaa hundattuu soomana ta'uu soomanaa alatti miskiina nyaachisuun kun itti fufuu qaba. Miskiina jaalachuun waan diin islaamaa barsiisu harka qaleeyyii hunda itti jabaachuudha waan hojii akkanaa babbareedduu tana jechuudha. Amma yeroon argu namoota dhibbaata maallaqaamu namoota 400 haga 500 ga'u kanas faxaraa jiru. Kan ammoo guyyatti soomana guutuu faxarsiisuu osoo hin taane guyyaa takka faxarsiisuun haalaan waan guddaadha. Qarshii jira kana fandi ka godhee waan kana godhu jiru eenyu eessarraa eeganni kun? Akka dhageenyetti akka information argannetti hadiraanis gama isaatiin gumaacha ni qaba. Ijoollee Ameerikaa jirtu dhalootaan naannoo galamsoo ta'anii warra Ameerikaa jiraatu kanuma asi dhalatee fi kan naannoo kana dhalate asi guddate kan maalummaa waan kanaa beeku keessa kutee jechuudha. Isaantu fandii ergasii itti hirmaataa jira jechuudha dhageenyeerra. Hadiraanis kontribiin godha. Amma argeen jira magaalaa keessatti warri dukkaana mana nyaataa qabu biddeena fa'aa isaanii kennan. Warra magaalaa jiraatu taasisuuf dhidhiise malee warri mana nyaataatiif kana qabu ni kennan biddeena faana fakkaate sunis aga danda'an tokkotti hundumaatti hirmaataa jiru kun kan uummataati. Kanam tokko kanam lama hadiraan wanni ta'e
sababa ta'e jechuudha. Sababa ta'e qabiyyoota hirmaateeti kan uummataati. Kan uummata hundaa jechuun ni danda'ame akkasii. Isa bal'aan kan itti bidduu galatan babbaafandii keenya. Isinis galatuma waan bareedaa kana asitti argamtanii waraabdanii tamsaasuuf qopheessuu keessaniif dachaa galanni keessan dachaa ta'uun jaa. Galatooma jiraadhaa yaa. Akkuma jirtan yeroon ammaa yeroo ramadaanaati. Yeroo ramadaanaa kana keessa wantoota gaggaarii waan khayrii waan hedduu hojjetamaa jira. Kanaaf har'a kan argamnu masgiida Hadraa jechuudha. Masgiida galabsoon qabdu masgiida seena qabeessaadha. Akkuma obboleessi keenya afantiin jeetii uummata nama jaalatu uummata amantii birallee bakka bulchan qabu jechuudha. Namummaa waan ta'aniif. Kanaaf yeroo ammaan tanaa furaniiti dhalattoonni biyya alaa kaasii biyya alaa jiran uummata isaanii waan qabaniin baatii soommanaa kana akka rakkanne miskiina akka qalleeyyii bakka nyaatu hin qabne yeroo soddommanuu akka nyaachisaa jiran jechuudha. Kanaaf nama nyaachisuun ajirii guddaadha. Nama beela'eetu waa'ee beelaa garaa. Kanaaf bakka jirtanitti dhalattoonni birallee jechuudha. Naannoo jiru hundatti aadaalee walgargaarsaa, aadaa jaalalaa, aadaa gammachuu kana ajajjabe siniin jaa galamsoo hojiilee gaggaarii isaa akkuma itti fufatee jira nu wajjin turtii gaarii. Pintinya akkuma itti fufatee jirti amma kana biratti agartan kun kan hawaasa keenya yookaan harka qalleeyyii asii faxaran kana keessummeessaa argamu. Ijoollee shabaabban hedduudha kan waan kana khayrii kana dalagachaa jiranii. Mee waan kana godhuudhaaf maaltu si kakaase Aqil? Waan kana godhuudhaaf waan nu kakaase nuti ijoollummaa eegaleetuma waan kana akkatti tajaajila as geenye. Kanaaf ammas yeroo jiru kunis waan amma yeroo kana irra geenyeef umrii teenya guutuu tajaajilaati jirra jechuudha. Maashaallah shabaabni yeroo ammaan tana akkatti ifii osoo hin nyaatin soomanaan olii nama keessummeessu jechuun haalaan ulfaata. Haa ta'uti wantoota kana godhamuun isaa haalaan nama gammachiisa. Namoonni dilli kun miskiinni kun asii faxaruun haalaan nama gammachiisa. Kanan qabu maalis ta'e wanni kun ajirii guddoo. Baatiin kunis baatii ramadaanaa waan ta'eef wanni asitti godhamaa jiru kun yoo akkamitti qaatu almost waggaa 150 gahe sanii olee jechuudha. Kanaaf wanni kun namni hundi waan kana asirraa wanni godhatee moodeela godhatee akka hundatti wanni kun miskiina nyaachisuu qaba jechuudha. Maaliif baatiin kun baatii sadaqaati tokko keessa. Kuma baatii quraanaa, baatii rahmataa, baatii gartee namni keessa dalagatu waan ta'eef namuu akka jirutti miskiina akka jirutti gargaaruun dirqama qaba jechuudha. Dirqama rabbiin irra kaa'ee jedhee. Kanaaf namuu dirqama irra kaa'ame kana baachuu qaba jechuudha. Waan kana keessaa namoota hedduutu alkhayrii hedduutu harka keessaa qaba. Biyyan keenya ijoollee dhaloota naannoo kanaa ta'an hedduutu mana keessaa harka qaba. Waggaa dheeraa jechuudha. Kanaaf isaaniifis ajirii ramadaanni qabu kan rabbi haa kennu. Nama hedduutu harka keessaa qaba. Namni harka kana jennee himuu hin dandeenyu. Kanaaf nama hedduu kanaaf immoo rabbi ajirii isaanii baatii ramadaanaa qabu kana rabbi haa kennu. Abbaa lafa tanaatis rabbi rahmata haa godhu. Akkasumas moodeela gaarii takka karaa godhan jechuudha. Garuu uummanni musliimaa hundi waan kana miskiina nyaachisuu qabu. Ammas immoo namoota as keessaa waan kun akka milkaa'u waan kana godhaa turan san rabbiin ajirii isaanii rabbi haa kennu. Rabbiin jannataa isaan haa qaneessu. Baatii wanni ajirii baatii ramadaanaa qabu rabbi haa kennu. Ayyoo ulfaaduu guddaa galatoomi.
ከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩም